bar Sa'idoon kana si jala gaqqabee si kadhachaa jiruuf sababa ilmoo isaatiif si kadhachuu jira malee maal irraa sirraa si kadhata akkamitti Sa'idoon salaam akkas gola jettee onna irraa gadditee viidiyoo inni isirratti dalagesan irra deddeebitee dhageeffatti jechuudha Sumayyaa atuu tawaa balleessite tanuusa waggaa tokkootiif ilmaaniif abbaa addaan baaste gabbaatee dhiifama gaafanne Sa'idoon eenyu dhiifama gaafata akkuma ati salaamii rifattee irra deddeebitee salaamiin akkasiin itti biyyatti deebitu dhooge jettee salaamsi dhukkubsitee salaamii iyyatu san aanallee Sa'idoon na dhukkubsa kanatu na iyyisiisaa jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkam nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya ka'uun irraa madda isinaa ga'u isiniin jechaa eegaarrallee walitti dachaaneettiin jirra maaliin deebitee jechuun keessanii nafu yabbalaashee sa'u qirraari yellawuum jettee amaarri hoggaa mammaaktu namni atiin kun karaan jirtuu karaa sirriin jirtuu baddee jedhee namni itti himu hin jiraanne namni waan dalagu keessatti bakka deemu keessatti uuma guutuu keessatti aanatu beeka jedhu booddan isaa wallaalaa jedhanii kanaaf maaliif jettee jechuun keessanii nafu tokko waa'ee Sumayyaatirraa haasa'uuf deema silaa intala kana silaa kaleessa isin bira gaa ture kaleessa immoo haali naamii jenne lammata mootuyyuu waa'ee Masaanuu caaltuu jaartii Muktaar talammaffaatirraa hin haasa'uu barbaade dura dursoo Sa'id Bayaan hedduu takka galatoomi barri baranaa akka Sa'id Bayaanii bakka deemu maratti injifannoo waan gala malee takkaa salphateen beeku ammallee rabbisin salphisiisii jedha hedduu takka wanni anarraa akka gaariitti itti gammade ilmoo caaltuu yeroo meeqa bu'aa fi turtee jireenya ofii itti jibbitee Muktaarillee kadhattee dadhabde Sa'idoon haa galatoomuu haa ulfaatu bakka deemetti mo'achuu malee mo'amee hin galini daa'ima caaltullee fuudhee kenneefi jechuudha sandarawwanni akka gaariin natti tole intala afaan isii ala bulusan intala afaan isii hoggaa haasa'u adaba hin qabne san takabajaa hin qabne san Sa'idoon akkasitti qabee xafaaxafuun akkasitti waagaa isii kennuun hedduuta kana gammachiisee warri gocha Sa'istanitti gammadan intali sun baga akkasitti kabalamte warri jettan ana wajji warri gammadanii baga gammadan isinii jedha waa'ee Sumayyaatti Sumayyaan dhuguma rabbii dubbachuudhaaf akka jennullee nu dhiba yoo silaa Sumayyaa tana waa jenna jenne Sa'idoof jecha isii tana dhabna laal Oromoon waan jette hoggaa mamaayitu lammichaaf hatticha dhabanii jette Oromoon wanni silaa waa jechuullee nu dhoogu akka waa hin jennellee odoo wanni jennu hedduun nu keessa jiru jechuudha kabajuma Sa'idootu nu dhoogaa jechuudha saree abbaa jala deemtuu dhabanii jira wanni nuti haga isiin akkanatti of qabaxartee of guddiftee akka nama addunyaa kanarra hin jirre akka waan dubartiin isii fakkaattu addunyaa kanarra hin jirre ogootee haasa'u jirtii Sumayyaa jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf akka nama isii malee addunyaa tanarratti dubartiin takka Sa'idoof hin uumamne of fakkeessitee haasa'u jirti maaliif Sa'idoon bar miliyaana jala yaa'u jira waan argutti hin jirtu Sa'idoon bar dhuguma sanitti yoo ka dubbannu taate hangana dila akkasitti si jaalatee lubbuu sii dhabee akka waan si malee dubartiin biraa hin jirreetti akka waan laalu wayitu of fakkeessitee bar Sa'idoon akkana si jala gaqqabee si kadhachaa jiruuf sababa ilmoo isaatiif si kadhachuu jira malee maal irraa sirraa si kadhata an dhugaa dubbachuudhaaf wanni ati haasoitu wanni Sumayyaan haasoitu sun hedduu takka akka malee na aarsitee jechuudha nama abbaa warraa ofii dhiisiti abbaa warraa kabajamaa abbaa ilmaanii dhiisiti hiriyaa ofiitti namni akkasitti haasa'u jechuudha garuu mootuyyuu akkuma Oromoon jette gali jennaan kan loolooni galtee jedhan waan kana silaa jecha kanallee fayyadamuu hin barbaanne gali jennaan kan loolooni galtee jennaani kaatee mooyyeen gara mukaa fi gara gaaraa fiidee jedhan muuni gaararraa waan dhufe abbaan warraa isii akkasitti isiin xiqqeessite waan salaamirraa dubbanne namni awwala dhaqee Sa'idootti askara fide eenyu salaan akka fiddee kaatee namicha askaraa fiddee jennaan onneen itti guuttee harkaan Sa'idootti tattaafisuu eegaltee jechuudha harkaan itti deemuu eegaltee jechuudha fidi paaspoortii kiyyattee harka keessatti naquu eegaltee jechuudha onneen itti guuttee silaa ani ka beeku akka ani beekutti akkamitti jaarsa kiyya abbaa warra kiyyaa akkas goota jettee ka silaa aaruu qabdu Sumayyaan akkamitti Sa'idoon salaam akkas gola jettee onna irraa gadditee viidiyoo inni isirratti dalagesan irra deddeebitee dhageeffatti jechuudha Sumayyaan gali jennaan kan loolooni galtee waan jedhan sani hanga fedhallee yoo ta'e namni siif dhiigo siif hin qabne abbaa fedhe yoo ta'e yoo ilmoollee irraa dhalte dhiira yoo ta'e yoo dubartillee yoo ta'e ilmoo irraa dhalte yoo beete mootuyyuu abbaa warrallee sii ta'e ilmoollee sirraa dhale waama fedhe yoo ta'e siif hirrifannoota siif hin qabu jechuudha ani haasaa isiin Sumayyaan haasoitte santu akka maletti na aarsee jechuudha maaliif salaamii fi Sa'idoo maaltu walitti fakkeessa
salaamii fi Saidoo maaltu walitti fida? Silaa Sumayyaan ka iyyitee fi dubachuu qabdu akkasitti mararfattee fi dubachuu qabdu Saidoo ture bara. Ammallee mootiyyuu Saidoo ijoollee tiyya sin garsiisu ijoollee tiyya arguuf hin deettu salaam akkas gootee jetti bara. Maal dhugaa rabbi yoo dubanne Saidoo bar ilmoo isaatiif jecha wanni inni hin ta'in hin jiru bara. Wanni inni kana guutuu akka waan ati isa bulchituu isa oolchituutti si jala deemee kana godhi yoo ati jettu kana godhee san godhi yoo ati jettu san godhee biyya biraa deemee yoo ati jettu deemee jedhuuf bar si sodaatee si wodoon ta'in kabaja ilmaan isaatiif akkana si jala deemaa bara. Ati immoo as deebitee ilmaaniin isa kana doorsisuu barbaaddaa jechuudha. Abazzaa shukko akka malee baay'atee jirta dhuguma rabbii dubbachuuf Sumayyaa. Ammallee mootiyyuu jala muree wanni an sitti himuu jettaan Saidoon. Ati maal Saidiin ajajuu barbaaddaa? Kana guutuu wanni akkana isa cabse bar Saidoon argaa jirta. Akkuma silaa tanniin godhu akkuma dhalaa tanniin godhu sillee si godhe ilmaan ofii sirraa fudhachuu hin danda'amu. Dhugaa rabbii dubbachuudha. Wanni akka gaariitti Saidoon achi fageessee laale ilmaan haadha malee hin toltu. Yoo danda'ameetiin jedhe haadha wajji amansiisee akkuma kaleessatti haadha wajjiin manatti galchee wajji jiraan jechaa malee akkuma dhalaa taan harka micciiree akkuma argite jechuudha. Akkuma daa'ima Muktaar fuudhee masaanuu caaltu sitti kenne. Intalatti morma micciiree kaballaa dhuka irraa kaasee warwaachisee daa'ima caaltuu irraa fuudhee caaltuu geessisan sillee bakka barbaadetti si argee yoo ka jedhu taate kaballaa dhukkee sirraa kaasee os dhiitee ilmaan ofii fudhachuu hin dadhabne bara. Ilmaan haadha malee hin toltu waan jedhutu itti dhagahame Saidoo. Ati immoo akka waan sodaa wayii fakkaatee jechuudha Sumayyaa. Hedduu takka baay'iftee jechuudha. Hedduu takka baay'ifte. Maal akka nama dahaba fincaa'u akka waan dahaba fincaa'utti wayii goota bara. Maal ati dubartiin addaa ka hedduu akkanatti qaalessite hedduu takka qaalessite hin jettu. Rakkoon ati dalagdu badiin ati dalagdu sitti mul'atu yeroo hedduu badiin sitti mul'atu ta Saidooti jechuudha. Namni irraa akira daangaa yoo darbe yoo dhugumatti wallaale badii ofii san arguu dhiisee ka badii namaa argu jechuudha. Namni odoo waan balleessin. Saidoon silaa gajjedhee dhiifama gaafachuu qabu badii ofii amanee akkas dalagaa itti maa inni badii Saidoo atuu tawaa balleessite tanuusa waggaa tokkootiif ilmaaniif abbaa addaan baaste gabbaatee dhiifama gaafanne Saidoon eenyu dhiifama gaafata maal balleessi wanni akkasitti Sumayyaa aarse aan akka gaariitti dhugaa jirtu jala muree sitti ma ati har'allee wanni si aarse Zaakiraa gaafa durii wayiin immoo miimoorii isiin salaam Saidoo jala hatte ta gaafa aruuza isaatii fi ayyuudha akkamitti ammallee na dhiise ani ka ergee ka biraatii jettaa bara. Dirqama humaate ergite san godhuu qaba Saidoon farda lugaama itti godhanii ka garaagara laalle farda gaarii seete dhaqi ilmoo san qoradhu kootuu jetteeni waan biraan dalagu Saidii waan isaa ka jalaa bade hin dalagu nama roorroo isarratti oofu ofirraa hin dhoogu humaati jette qofa godhee sii gala. Akkasitti eessaati hin daama hin danda'amu ijoolleen abbaa gadaa akkas godhuu hin beektu warra beektan irra deeffadhaa dhugaa sitti maal. Hedduu takkaan odoo si kabajuu har'a miira keessa seen yoo mootuyyuu wanni ati Saidoo irra dalagdu miira keessa nan seensifne wanni biraa miira keessa nan seensu jechuudha. Akkuma ati salaamii rifatte akkuma ati salaamii rifattee achi teettee boottu san akkuma ati salaamii rifattee irra deddeebitee paaspoortii harkaa fudhate Said paaspoortii harkaa fudhate ammallee mootuyyuu salaamiin akka isiin itti biyyatti deebitu dhoogge jettee salaamsi dhukkubsitee salaamii iyyatu san aanallee Saidoon na dhukkubsa kanatu na iyyisiisaa jechuudha. Maaliif? Maal nuti maal nama waliin beeyne moo nama namaaf hin rifanne moo yoo ati akkasitti iyyitee isiif rifattu abbaa warra keetii dhiiftee intala hiriyaa teetii wayii lammummaaf jecha akkasitti iyyituuf nuti Saidoolleen akkasi garaa nu nyaata akkuma isiin sitti qaalii Saidoo nutti qaaliidha. Yoo Saidoon immoo ilmaan ofiitiif rakkatee dhugaa jirtu gabbeessitti bu'uu dadhabe nuti dhugaa jirtu sitti himna Sumayyaa daangaa darbitee jirta dhugatti daangaa darbite ilmaan Saidoo isa dhaqan hin baqanii Saidoolleen odoo kiyyaa. Kanaan booda huma ijoollee tanaatu dubbatu ijoolleen ta'e yoo guddate ofiin galtii jechuudha. Wanni intalli tun akkana Sumayyaan tun sirratti ol baatee si gubbaa teettee akkuma lubbuun isaa barbaadde si godhuu barbaadduuf sababa ilmaan kanaati malee wanni biraata kan jiru jechuudha. Ilmaan keellee ni guddatan waata kan ta'ani jechuudha. Odoo qalbiin isii tun akka gaariitti akka ati ilmaaniif cinqamtu akka ati ilmaaniif dhimamaa jirtu si argitee si taphachuu barbaadde jechuudha. Maal jechuudha? Sababa barbaada duraanuu sababa barbaada. Anaaboo yoo ga'e waatiin jettee miira Oromoon ogaa mammaatu. Sihii sababa barbaaddu wanni sun dalagame Saidoon baga dalage immoo Saidoon ammallee taanaan dalagi wiliifillee Saidoo nama si jala deemee mirga kee sarbuu barbaadu. Nama si jala deemee icitii kee harka dalagaa keetitti harka naqachuu barbaadu. Nama si jala deemeetti si cabsee of jala si deebisuu barbaadu. Gadi cabinii fi cabsii of jalatti gad deebisi malee abbaa fedhe haa ta'u. Maal waa Saidoon
isii tana malee yoo isii tana wajjin jiraatte malee jiraachuu hin dandeettu wanni jedhu tizaaziin samii irraa gadi dhufne bar maal jechuudha samii irraa gabu'e tizaaziin Sumayyaa malee hin jiraattu wanni jedhu jira hin jiru jechuudha abbaa fedhe wajjii fuudhee ta fedhe wajjii jiraachuu danda'a Sa'idoon argaan jirtu akka takaraa deemtu argaa isaatiif bololtee dhayxee itti iyyaa jirtu odoo isaaf jecha waata kan ta'e Sa'idoon fulfaayee jettee maqama isaa kana abbaa warraa gaarii nama gaarii akka Sa'idoo kana itti boontee akka lubbuun tee barbaade itti haasoftee dhiira akkamii akka argachuuf deemtu na dhibee jechuudha Sumayyaa abbaa warraa ofii jabaa jabooma ofii hin argitu jabooma isaa hin argitu jaartin jabooma isaa nama biraatu duuba argaati duuba teettee daaba taphachuu jirtaati siimaan dhugaa siima ati Sumayyaa Sa'idoota kanatti falsafuu Sa'idoota kanatti taphachuun dahabatti taphachaa jirta Sa'idoon nama itti taphatanii miti odoo tapha kana irraa dhaabdee bareeda siima akka gaariitti jala mureetiin jechuudha hayi ammallee mootiyyuu hawwaan akkas dalaguu hin turre mucattii itti bilbiltee waamtee salaamin itti bilbiltee waamtee Sa'idoo bira geessu akkas godhuun sun dogongoraa jetti wanni ati dalagdu dogongoraa miti sibiratti wanni Sa'idoon dalage sibiratti dogongoraa miti nu biratti wanni Sa'idoon dalagaa jiru sirrii jira Sa'idoon bar Sa'idoon ofii rakkeenya jireenya ofii asiin fooyyeffachuuf odoo fiigaa jiru ilmaan ofii kana mana deeffachuuf odoo asiin fiigaa jiru odoo ganama galgala yaaddoon ilmaan isaa isatti jiru asii rakkoo nama meeqa baasaa jira bar caaltuu tabaatii meeqa booyaa jirtu imimmaan irraa haqi bar Sa'idoon akka sanitti sillee gadi cabsee akka lubbuun isaa barbaaddu su godhee sirraa fudhachuu hin dadhabne ilmaan isaa akka waan Sa'idoo ol taate akka waan Sa'idoon mootiyyuu hin dandeenye akka waan nama ardii tanarrallee hin jiraanne bakka an jiraadhu na arguu kee hin barbaadu jetta samii jiraadhu yoo feete maal haa ta'uuf akkanatti namatti taphattaa aki taphaan ati Sa'idootti taphachaa jirtu kun hedduu takka hamilee nu cabse jiru Sa'idoon nama itti taphatanii miti Sa'idoon nama akka ijaatitti eeggatan ati garuu kabaja ofirra wallaaltee Sa'idoo kanattuu boonutti jirtaa jechuudha maal si barbaachise akkanatti ilma namaatiin akkanatti taphachuu ilma dhiiratiin akkanatti taphachuu maaltu rifannoota nama biraatii rifattu san salaamii tanaa rifattu san Sa'idoo rifannoota si dhoogee jechuudha maaltu Sa'idoo akka rifattu si dhooge Sa'idi moo salaamii si caala bara abbaa warra keetiiti isa si caala jaartii Sa'idoo siin jedhanii bar jaartii salaam siin hin jedhanii bar hiriyyummaa yoo taate malee akkamitti kabajaa sirraa dhaba Sa'idoon waggaa meeqa baatii meeqa si kadhachuu jira bar kadhaan sodaa si fakkaate si Sumayyaa kadhaan sodaa sitti fakkaatin kabaja ilmaan ofiitiin malee Sa'idoon kana guutullee sillee kabajeetii miti jechuudha dhugaa si himaa si galu si galaa yookaan achumaan bakka feete dhayxaa Sa'idoon nama hedduu of duubaa qaba ilmaan isallee wanta kan taatu yoo guddatte ni galti ilmaan isaa wanni ati akkanatti of guddiftee samii kanaan of geettee akka lubbuun tee barbaadde Sa'id irratti haasoftu takkan jirtu jechuudha maal haa ta'uuf irratti haasoyta maal haa ta'uuf irratti haasoyta taate barbaanne Sa'idoon irraa gora ta lubbuun Sumayyaa hin feene irraa gora tammoo Sumayyaan feetu saahiba Sumayyaa Sa'idoon akkana qubaan tuquun feetu ta'ee nuti ta akka barbaadan irratti haasanii tammoo inni ofirraa dhoogge maaf akkas goote jedhanii iyyaniif ta'ee nuti isiin sun tamii tuni tami taatee jituuf maali ati ilaa har'aatitti of keessa gadhoyfattee qilee lafa jalaa jedhan qilee xiqqaa hanga inni ta'e hin beekanii jedhan hogguma itti seente argita sanuu kaa bishaan keessa jiru hanga ati taate akka gaariitti si hubanne nuti afaanuma kee kanas ilaallee afaan daa'ima dibattee gabbaatee haasoyta malee wanni akkana siinaafsisee gabbahee si iyyisiisee jechuudha miimoorii gaafa aruuza isaa ta salaam hatte san akkamitti gaafata salaamin Sa'idoo waan jechuus iyyisiise haa gaafatu qaba maali ayyulleen bar jaartii isaati ayyullee yoo feetin jaalatta yoo feetin jibbita wanni kana guutuu siyaasa suuta kan jiru jechuudha Sa'idoo waan ofii gaafachuu ammallee mirga qaba miimooriin salaamin bira jirtu wallahi jettee kakata akkami kakata isiinuu miimooriin na bira jirti Itoophiyaa waliin deemne sii kenna Sa'idoo jettee ni bar ati immoo akkamitti kakata gabbaate bakkuma hundattuu waan ati ofii keetti ilaaltee sirrii miti jettee fudhatte istireetii keette tamaam waan guutuu Sa'idoo irratti as deebisuu barbaadda jechuudha xurii Sa'idootti laaquu barbaadda isii tana qulqulluu godhuu feeta ta isiin afaan ofiitiin Sa'idoo miimooriin Itoophiyaa jira waliin deemne sii kenna jette ati wallahi miimooriin isii bira hin jiru salaam bira jiru jetta Sumayyaa min aynat niqatnoo maal jechuudha kana guutuu hedduu takka akka malee amma daangaa dabarsitee sirraa fokkate akiratti sirraa fokkate garuu mootiyyuu carraan kee akka gaariitti jala mureef siima Sumayyaa laal carraan kee carraa har'a musaanuu caaltuu
tasaydoon akkasitti afaan cabsee kabalee iyyisiisee kayoo duraa waan lubbuun isii barbaadde haasoftu itti fasaaduuf itti falsafuuf tasaydoo kanatti na jaalatte dhufte maalii goote natti ulfeessu hedda ani intala akkasii jettee falsafte sakka bal'aa lama sadii itti kenninaan jettee saydoo sii kenna muddama fincaa fixataa daa'ima fuutee saydootti kennite carraan keellee Sumayyaa booddeen akkas ta'uu hin hafu hin shakke saydoon hin obse immoo hanga qaba kanaan booda bakka ati jirtu barbaade morma micciiree ilmaan ofii akka fudhatu shakkii qaba odoo san hin geenne kabajaadhaan odoo ilmaan isaatti saydoo walitti deebiftee ilmaan isaa agarsiiftee atillee kabajaa mana galtee sii gaari namni akkana of guddisu gaafa kabajaan isaa lafa buute erbee dhoqqee keessa buute akkasitti hubadhu wallahi funyoo udaan tuqa ka jedhan san taata siimaan garuu immoo saydoo obsee booddee carraa ati salaamti akkana godhe saydoon jettee iyyutu tana sirra ga'uuf ta'a akkana nan mul'ata obse kaa saydoon akka silaa obsan bar nuusa waggaati baatii jaaf deemna obsee bar saydoon akka si barbaadee akkuma caaltuu daa'ima caaltuu intala afaan cabsee irraa fuudhatanitti afaan cabsee ilmaan isaas irraa fudhachuu shakkii qabu kan itti nyaadhu dhugi maal jedhe sayidii jalaa hordoftoonni kiyyalli arguuf teettani obsi hanga qaba ka sayidoon kun dhugumatti hima obsaa jechuudha aaniin wanni sun akka malee na gubee jechuudha garaa na gube eenyu ka faarsan eenyu ka cabsuu barbaadan akkasitti inshaallah sayidoo kiyya rabbiin waan maraa si halaafisuu bakka tireetutti nageen ofii keessa si akaatu ilmaan keetii yeroo gabaabaa keessatti walitti si adeebisuu siin jenna hedduu takka onni irraa si jaallannaa abbaan fedhe si cabsuu hin danda'u cabsi of jalatti dhoogi wanni ati namaaf jettee cabxuus takka hin jirtuuti akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya waan deemaa jiru hedduu takka qalbii nama cabsaa anillee qalbii nama cabee miira keessa seenee yoo mootuyyuu dallansuudhaan kawaa jedhu taate dhiifama naa godhaa isinii jecha hanga viidiyoo biraatti walitti dachaanutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.